بالبلومي أنا وهاب لال أنا هابيل بلومي نبيتا يا نبيتا أنا أكل كيسان قافة تيسيس يا نبيك هاي نبيك كنا فنجان تاقالك بوسط بكل سنت سون دلا كوبت كبري بلطالبي اندا كبركوتم تاقاله በዛ ላይ ደግሞ ስንቴን የደወልኩለት ስልኩንም ቀየረ ቢያንስ ከቸገረው እንኳን ችግር የለውም እኔ ልተውለት እችላለሁ ግን ለምን እኔን አያናግረኝም አዲሱ ስልኩ ካለ ነው ያወራዋል ችግር የለውም አራ ብለሃራ ከበታ የመጀመሪያው ስልክ አይሰራም ሲጨመርም እሱ የለም አኑ ሲሰዲት ያሊ ቴክስት ይዝ ጎድ ኤፊንትሬ እነጀት ቲክቶክ ሁንተራ በዲኤቹ ቲክቶክ ሁንተ ጅጅረቴ ይሄን እዩ ችግ አኔ በራከሚኒ በይታ አጠና ሙጫን ኩኒ ሃዬ ረከቴ አጉድራማኒ ነው በደኒ በይታ ሜቢ ያው ቦንሳኒ ኒ በይታ ነመነመ ቀርቃሩ ሌዳ ዱጋ ነቹን አለ ወለለ ዱጋ ኢሳውን ደብሱ የቹ ረቢኒ ሌነን ዲሱ ዋንቴ ነማ ኦሮሞቲሌ ዶራለ ኩማ ዶራ ዲበሽን ነመነመ ቀርቃሩ ነመሌንጨ ኩዳኒ ሌ ጆሌ ዴሜ ተበቺሱዳ ነመነመ ቀርቃሩ ነመነመ በረዳ አበቱዳ ሃዬ ሜቢ namni nama qarqaaru kun guyyaa takkallee ifii isaatiif rakkatu danda'a jeetiin hanqaarraa isa obsee jechuudha. Kunoo feesbuuk irratti giseen arku ilmoo lama qabanii sadi godhatanii kunoo parsdee ajaa'iba kan kabajatanii. Wayii maakii. Kan rakkatee jira jeetaa hojii wallaahi. Wayi suuta inni haasofsiisna dhugaa amma chaansii tokko laadhuu fi innis yookiin nagaa yookiin kutamee waraabamees isa qaqqabuu danda'a. Dhugaa akkas silaata akka kee maaliif inni I don't know akkamitti akka yaadun beeku garuu silaata ammas gaafachiifachuu nama biraadhaan nama isatti yaaduudhaan akkas godhe. Ammoo beeta egaa mana suuraa asirra keessee dubbii biraan gaa waan ta'eef xannaan illee akka danda'ame hadawwaluu fi anu yaaleefin ture maakiin duraatti hin ta'e dhugaa. Why kan tanna meedda suuraa isa asirraa isa itti bilbilaan tureen itti bilbilaan immoo bilbilli hojjechuu dide bilbila haaraa qabataan fidi rakkinni jiru naasofna inni sanuma keenya ati sanuma keenya hundi keenya waliin dhibnu kanaaf warri beektan saayibroonni isaa jiraatan seenaa yoo jiraatan yaa seenaa bisna irraa sifuuna yoo itti naasumatti dhaabee baha jechuu isa waliin haasawuun qabu ani akkas wayya zaatee achi yeroo baay'ee qabda rakkinni jiru yoo siilaanis yeroo kan baasta rakkinni jiru garuu amma maa'anni beesaa hin qabus yoo jedhee yoo sitti mate walii haasawuun lamaan keessan baraanii barsanii barsanii barbaadu furmaatan inni jechuun barnaa dawwalee ጊዜ አከናን እየገዱ ረኮ አከና ከሰን ጅራ ማኪኒ ቤታ አከሰከስ ይሆን አንጀነቲ አሴ ወላሂ አለማ ኢሴ የገቹ ሚት ለማ ኢሳፊል ዲሱዳ ገሩ አከስ ይንጎነ ኢኒ አችማኒ በዱንሳ ፍርማተን ተሩጋ ኬቲ አቲስ ሀቀ ኬቲ ኤርግቴታ አናፋን ወንድመና ኤርግቴታ ከናን ድረስ ናምቤካ አኒስ ያሌረ ነማ ብራሲኒ ሲያልሲስቴ ተጋሩ አማ ነማ ሜቀቲ ያ ኢንአጋታናኒ wajjin haasaa walii bilbilaati haasaa rabbi akkas gochuun sinii wayya malee isaafis gaarii miti maaliin hin bilbilaa man wanti bilbiluuf hin jiru bar sani bar saayibni isaa hin qabu bilbila sahaaraa hin kaasu yoonaan bilbileef amma akka gootu maakiyyeen salaasirran beekuuti lakkoofsa saayiba isaatii sanxannaa kennii xannaan isatti akka footoo maxxansamee ture itti himuuti akkasiin akkasii kennan goosisi. Akka kanatti wanti suuteettanii haasaftanii lamaan keessan dhugaan sinja akkuma itti kenniteetti. Ansilaa suuraa isaa kana bar waan arraatii miti bargaayisoo hon aanqana isin eegi aanqana kana maaliif taata eedanii jetta wallaahi waan arraatii miti bar maaliin silaan isinii mee bar aanqanaa homaa turtan aanqanaa rakkatee jira bakka. Mee ifiin fedhee haafidu jeetin jala callis giseen garuu parsdee isaa sana arku na arseen beeta nam tokko akkamii rakkatee jira itti waan tokko mee guyyaa isatti tole haafidu itti gisee callistu yoo achi dhiichisee arkitu isinitti isin yaada gaa baqattuudha baraan biyya baqaa keessan jira bar ndee bika gaarii taanii maallaqa namaati yoo badan bika gaarii taanii maallaqa namaati yoo badan maan nama dhagaama ndee naadhiisiinis akkaabar hin qabuunis akkaabar Dhugaa rabbiin haqa keessaa baasu maakii. Xannaa namayyuu bilbiluu deeme natti fakkaate. Ammoo silkiin
Assalamualaikum. Kam jirtu? Waalaikum salaam. warahmatullahi wabarakatuh. Maal sirraa fuudhee makii koo boonsaan Maallaqa irraa qaba. itti kennitee moo? So siif hin deebisu ree? Siif hin dubbisu sirkaa badee? Ni harkaa badee ture erga badee. Hin jira bara akkaawuntii biraan. Qo'isuma sireesii yoo ta'e ittiin barreessaa akkaawuntiin ittiin jiruun. Arkitanii mi guys? Dhugumarraa haasaa hojjirti urgoo. Akkaawuntii biraatiin ni jira mi? Nan dubbisaanii qo'e akkaawuntii wayiitiin jira. Ajaa'iba. Nan dubbisaanii qo'e irratti jira ta'e dubbisee nan gaafadhaani. Dubbisiin. Osoo rakkoon hin dhufin. Xannaa deebisi maakiyee. Bakka yoo bilbila isaa argatte anytime beeka tekstii naa godhishi. Rakkin hin jiru. Kunoo akkaawuntii biraatiin ni jira. Akkaawuntii biraatiin ni jira. Feesbuukis ni qaba bar mucaan qo'e feesbuuk irrattis ni barreessaa fi akkaawuntii jedhu kanaanis nan barreessaa fi qo'e. Telegiraamii nuni qaba garuu yoo hojjeteef dhiisee isaan beeku malee amma. Hin hojjetu telegiraamiin isaa dawwalaa hin jira jechuudha. Arraaramti kan hin dawwalaa jiruuf. Okay. Jaartiin isaa jaartii illee barreessuun barbaanne si galee ansaniif dhiisee. Wanti godha. Isuma haasofsiisu bayya. Isuma haasofsiisi yoo. Yaa jechuun waan sababa jaartii kabajee dhiisee walaa arraamti kan suuraa isaa gabbaasu jechuun ansafaa xaan fedhu jechuun namni muudiin irra yoo qabatan aarsa si galee. Akkaawuntii biraatiin akkaawuntii dhohifatanii banatanii. Maallaqni jalqaba isaan beeku garuu nama akkasiis hin fakkaatu. Meeqoe dubbisaanii. Ani urgoo nama akkasiitii miti an kana ragaan hin baaf garuu maa inni beektaa boonsaan dhuguma rakkatee jira jeetiin an obsee jira jechuudha. Gizeen happy birthday akka kabajee arkitee jirtan feesbuuk irratti. Yoon sobee dhugaa dubbadhu gizeen san arku na ajaa'ibe si galee ammas gizee ati akkaawuntii biraatillee asirra ni jira yoo nanyutu maqaa maaliif kunuuntii barbaachise yoon qabaanne ifa bahee nan dubbisuun hin qabu akkanaa yoo jeena dubbisee barra koon hin jiru maaliif nama dhookatuun barbaachise. Okay, qo'e nan dubbisaanii yoo dhumallee an argachuu dhabe ijoolleen hedduutti siqu jiru isaan akka lakkoofsa isaa faantinidhaan hin godhaa. Naa ergi amma dalagaa jira. Bilbila isallee dubbisuun barbaadu. Ni beeka waan inni maallaqa itti naa erguun jechuudha. Maallaqa fayya qaxxa godhee achumarra naa erguudha. Okay, rakkin hin jiru. Bakka akkas An dubbisee waan haaraa jiraate makii tekstii si godhashee. Yalla hayyee. Ishi maakii kolfaadhu yeroo gaarii qabaadhu hundi keessaniyyuu. Thank you galatooma. Yalla. Hayyee xannaa. Hayyee dubbadhaa. Siqeettachi deemsinaan sa'aatiin aariin hin jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Yes, be welcome. Welcome to Kim Fast just to guys. Nagaa. Maki miira keessaa baatee waa sitti himuu barbaadee ture. Yeroo Maalinni? just normally waa wayii sitti himuu barbaadee yeroo aarii keessaa yoo baate. Rakkoon hin jiru aarii dilas keessa hin jiru. Maalin? Ani qoosaan illee ni taphadha garuuyyuu maal akka godhe hin beeku beektaa ka ummuseena taphachiisaa ture asiifa taphachiisaa ture normaalii akkanumatti jechuudha. Akkuma si taphachiisu jechuudha. Kazaan cadhistee haatiif haatee cadhis. Kazaa jechuu. Amantuqoo nama hin arrabsuun hin beektaa cadhisee akkanumatti taphachiisaa achuma gaafa illee ati ijoollee Awurooppaa taphachiisu malee minaamina jetteetuma cadhistee wanno jette ani baadawwee nama ani maallaqa isiin na kenniteetii miti waan kiyya nama taphachiisaa waan kiyya nama kennaatti toltu nama waa gootaa miti malee just normaalii nama ta'eef miti sillee hin dhufa si galee amma si iyyuu barbaade just namni tokko cadhisee nama barbaade taphachiisuu danda'a malee namni waa nama kenneeti miti.
achumaan nin cadhisaa miireen yeroo ani deemee namallee taphachiisu namallee waan wayii godhu akka malee aartee miira keessa galti baada way maaliif akkasiin miira keessa galtu hin beeku iyyuu jechuudha. Ani ammoyyuu ani nama isii wadaaddarullee miti ukuyyaatti ilaallee miti isiirraa haasa'uufillee jesti noormaalii namni irraa haasofte nama arrabsitullee hin jira noormaalii akka intala biyyaan hin kabajaanii achuma keessaan na barreessaa turte gaafa duraa hiriyyaati ya jechuun wallahi an namarraa hin haasa'u namarraa hin lolumaa ki isiireesi badhaami namni kiyya namni na beeku badhaami nama gaariidhaan just noormaalii akka namummaa tattaphadha malee dhimma namaa qabaadheeti miti namni waan akka kenneeti miti. Hiriyyaan tiyya sababbii kiyyaan jechuun wallahi kuinii meeqa buustee fi tottokii kaawwannoo sammuu leenca kennitee fi galata dhabdee itti barreessa miisejji cadhisteetuma itti barreessiti dhaqxee wallahi miisejjii isinii maxxansaa jechuudha. Kana naa godhi Yasmiini qaalittiin tunna amaaruu irraa deemee taphachiisaanii piliisti cadhistee mataa na nyaatu jirti ibsa jala yoo na argitu jette. Gisee duraa san finnee ibsaaf wajjin nu taphachiisaa turre noormaalii. Sanirra tartee addallee keessaan na barreessaa waan garaagaraa jedha arraba mucuqi na goote bilookii na goote. Ittiin kennine natti hin kennine. Dhaqee push godha akka nama tokko sa'aatii barbaade. Baatawwee ana yoo namni dhufee na kadhate andas nan jedhu umman kiyyaa yeroo na kadhatte waa kennuyyuu hin barbaadu jechuudha baatawwee warri beektan. An noormaalii taphachiisaa dhimma biraa walitti hin qabnu wanti isin safaaxaa gootee wanti isin haasoftu naan taane hiriyyaa keetii itti himi yoo isin kanarra didde wallahi an gabbaaseetti na arrabsaa. Maalirra walartan jechuun? Haa ummuma see amma kaleessa kun galgala taphachiisaan jiru odoo ati waliin taa'u jirta akkasuma dhaqee ummuseenaa taphachiisee qoosu jira noormaalii jechuudha. Achumaan amma asii waliin illee dhaqeetuma qoosee taphachuma jira. Kaazaan bakka wanti si haasoftaa doonnoo maaliif akka isaa ampush godhuu fi hinaaftee guggubattee achitti bakka teettu ciccite ofuma siiti. Namni nama duwwaa nama hinaafa tolaani tolu kennaan malee dirqama na aarsitee na arrabsiteetii miti kan push sii godhu. You know? Qoyiniin gaafadhaan meeyaniin beene wallahi. Wallahi jechuun isiin keessaan giiftiin kan itti barreesti. Na barreessiti ana moo oduma kennuuf yoo namni hin taphattimti amma yoo jira rabbumaa jedhi koo push na godhi jetti rabbumaa jedhi maal ebbo rabbumaa jedhi ani waan akkana nama kadhatu hin jaalladhu please nan kadhatin jedhe wallahi doktora nu beekan himan rabbumaa jedhi akkana na godhi dhaggeeffadhuudha ansiillee beekaa maakii as keessa wanni hin xiqqiniini tabumaaf yookaan immoo wahumaaf jettee adfaate wallahi jechuun kuinii kiyya laafu isi ijoollee Awurooppaa malee puushin gootu birrii meeqa fitte birrii hagana fitte jedha kuinii kiyya lakkoofti mina gabbaachi kuinii kiyya maaltu sii dhibe. Ooyi dhagayi maybe hati faatee ni qoostini beektaa namni hundaa beeka miidiyaa kanarratti qoosaa jirti ta'uu danda'a meeni gaafadhaan. Wallahi maakiin qoosan jedheen cadhise yaani qoosa jedhee cadhise qoosa jedhee waan si galle jira yeroo geebii taphannu al tokko na dhaggeeffadhu muudhiidhaaf akkas qallabna yookaan immoo namni akkas godhuuf malee hammeenyaaf siin hin jedhu. Haati baatee wallaahi nama hedduu qoosudha si galee koottuu maal jettee yoo si barreessitee wanuma qoosti malee akkasitti wanti jedhaa miti qoyime waa hundaafuu ni gaafadhaanani. No narraa already jalaa bahee jira akka maqaa kiyyaalleen kaasne abbaa fee push godhe abbaa fee dhiisee isiin dakalu you know just ani abbaa fee taphachiisuu danda'a dhimma kiyyaaf jettee aarii keessa galtee akkas nama hunda raggaxaa turte nama muluu arrabsaa turte nama isii ilaalu bada war maaliif nam dhadhannoo eessa akkamii arrabni akkasii akka namaa dhufanii hin beeku garuu nama arrabsuu hin jaaladhu waan ta'eef akka nan arrabsine ani wanta fee nin taphadha wallahi si birallee nin dhufaa nin qoosa garuu annama miidiyaa wal baradhe nama tokko xiiqiitti qabadheen beeku garuu akkaataa isii adi na jibbisiise bakka yoo bira dhufe si dabbaraan bira dhufe gaafadhaan dhiisi bakkaati dhiisi nin gaafadhaani. Gaafadhu narraa akka gooftu maqaa kiyyaa akka hayyee nin gaafadhaan tole.